وانين دوكان سجالة دوفين سيا فدي سبر بعد بار واني يروهم جادوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا خلينا خاصة دعوتنا بكجر تنت نجا فيا كبار نايسين جتا. إيجا ورد الشان دفنه ترتي ويا أفري موشاني بودا. أرار كمنة جران على سميان أكو مبيك مغا. بكرة تجرو تونس بكا ملانياتي. أرار وانا دفنه في سميا فيزان سي دفنه في وان جروف. تكين دفنه في جرا. خناف سميان أرار guyaan gartee guyyaa xumuraati takee dhufeewwan jiru jechuudha akkanatti eenyu waliin nyaachuun yoo rabbi fedhe malee arrabooda hajiru natti hin fakkaatu yoo rabbi jeegaa amata hanga deemtee hojjattee deebitu obsa rabbi nu haa kennu bakka duraan seellee hin hanqadhe hangaan duraan jabaadhee isiillee ni aane jechaani ture deemii akkuma harkaa turtan fiizaa yeroon baasu yeroon baasabora baasuu fi waa'ee duratti harachaan ture daa turtee jechuudha. Amma xumura irratti isin sayyamtee fiizaan dhufnaan anuu garaan na dadhabee jechuudha. Har'aa kumaan jijjiiraanuu kanaaf gaa daawwattoota keenya har'aan tana guyyaa walitti dhaammannaati. Wanni hafeen jiru amma riippoortii bararuu malee wanni hafeen jiru. Arra guyyaa xumuraati akkasuma gaa dhiyeenya kana akkuma waliin arkaatis turre Sumayyaan biyya alaa deemuu fi piroosa irra turre jechuudha. Arraan tana guyyaa Aarlaansiidhaati guyyaa xumuraati jechuudha. Kanaaf akkuma viidiyoo asirratti agartan manni jiru kun bakka gartee hoteelaati. Kanaaf gaa arraan tana wanni bakka dhufneef waan tokko waan isitti balleesses yoo jiraate ifamaas ni gaafadha. Kana keessatti gartee dhaamsa gartee waa wal biraa deemnuuf wayis wal bira kaayyannaa jechuudha barbaanneeti arraan tana bakka tana Sumayyaa fideetiin as jira jechuudha. Akka nama fachaa turtanis ni beekaa isin jechuudha daawwattoonni kiyya jechuudha. Akkanatti mufanne isuma tanaafuu du'aa eegodhaa bakka bareedaa hojii isii fakkaattu rabbi haa kennuu fi akkasuma yaada muraada isii rabbi haa guutuu fi jettanii du'aa eegodhuuf qabdan jechuu barbaadeeti. Mee kanaafuu arraan tana gaa bakkitti argamu mana kana arraan tana Sumayyaan na biraa deemuudhaaf akka nama tokkootti hangaan duraan silaa sagantaa tolchisan hangaan duraan deemuudhaaf si cinqaa ture san ammaan tana sheenaan eegee isiin gartee haatee garaan na dadhabee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma garaan kiyya hedduun arifachaa jira. Maaliif jennaan guyyaan deemisaa wal jala ga'ee tikeenni muramee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf Sumayyaas asmaaniin gartee ifama gaafadhaa waan doongoraas dura irratti dalage yoo jiraates ifama kanaa gootu sima duratti maaliif jennaan imala deemtii karaa nagayaatis imala gaarii rabbi haa godhuu fi isitti du'aayii akka gootanii fi isilleen asmaan ifama kanaa gootuun isii gaafadha. Sumayyaa. Maa rakkina qabu ifama sii godhatu. Rabbiin beektaa. Rabbiin akka fedhe qaba laakiin waan kana sii fidee bakka kanaas ni geejjeenee waan ta'eef jecha amma itoonni godhuu qabdu maatuma keessa jabaachuu qabda malee wanni kun dhufee jiru jecha dhummaa dhiifama sii godhee hin jiraan. Gama biyyaattiin dhiifama sii jechise siitu bu'aa bahee keessa baatee hedduu dilata akkallee ni cinqitee turte dhugaadha. San waanuma beekamu anillee si jalaa dideetiin ture dhugaa dirqiin gamna fiddee guyyaan kun gahee waan jiruuf jecha ifama malee si godhe afoitu lillahi maatuma keessatti akka jabaattu siin jaaga. Amma dhugaa dubbachuu fi gaafa duraa ni deemtaa siin jee waa'ee gartee paasaabooraa waa'ee maaliidhaa si gaafachaan ture didaa turteeti. Anumaatu dirqiin ofee gartee bakka kanarra si beesse garuu ammoo boodarratti hayyamtuu taate argamtee jechuudha. Kanaaf arraan tana fiizaan guyyaan fiizaadhaa gahee waan jiruuf fiizaan dhufee guyyaan ati deemtu waan ga'eef anamma hanga duraa sanniin hanqadhe dhugaa dubbachuuf hanga duraa sanniin hanqadhe amma bas waan hin jiru hin beeku maaliif jennaani hoggaa waan tokko takka laale wal biraa deemuun osuma barbaachisaan ta'in adda fageenyu kun osuma silaa maatii tokkoof gaarii osoo hin ta'in immoo garaa jabaadheen waan kana gartee bakka kana asirraan gahe arrammoo hedduu akkanatti dhagahamuutti jira. Kanaaf wannan jiru maali anis gara xiyyaa du'aan si godha. Bakka deemtuu rabbiin gartee mana gaarii
hojii gaarii bakka gaarii rabbi si haa godhu Amiin. imala kee kanallee imala nagaa rabbi si haa godhu Amiin amiin. yeroo gabaabduu keessatti waan baateefis walitti si qaqqabee rabbiin gartee si nagaan gara keenya si haa deebisuun si jaa Inshallah. kuni gartee waan waa'ee walii goonuudha. Kanaaf arraantan wanni dhaammatu tokko yoo jiraatee wannaan jechuu barbaadu tokko yoo jiraatee wanni amma kophaa dhufnee fi namni tokko yaada fakkeenyaaf si dirqisiisuu kana keessatti fi waan adda addaa kana keessatti yoo ni figattee Sirrii hanqa ammaa garuu dhugaa yaada kanarratti si fidee bu'aa bahii dila hanqa dila wal mana keessatti wal mormiin turtee hedduu wal mormii guddaa ture miti. San keessatti silaa na dhiiftee silaa dubbii tana dhiiftee dasni jaa ture hedduun gammada ture garuu dubbiin gagama kana geesseefu waan inni godhu qabu maatii tiyya keessa jabaattee waliin inni adaraas hin jiru maatuma maatii keessa jabaattee eegoo inni dila kana deemeefu waan godhu qabnu gaa gammachumaa wal biraa deemuudhaan jaa. Kanaafuu arraa ammaan tana daawwattoota keenya kunillee egaa guyyaa yoo xiqqaate guyyaa 4-5 firoosii jala waan turree fi viidiyoolee takkaallee maxxansine maal irra geessan eessa geessan waan jettu gartee yaada isaanii keessa wanni kun waan jiruuf jecha anilleen arraan tana gartee viidiyoo tana isaaniifillee qabanneeti wanni asitti argamnee fi egaa daawwattoota keenya bakka irra geenye bakka kana oduma gartee isinillee loltanii oduma gartee isinillee hin deemin jettanii oduma isinillee maaliif wanni kana hunda jettaniif Oromoon akka jettee nama gubateetu gubaa ibiddaa beekaa jira akkasuma ammas goonni nama dura seenee ifaa jaanii isin dubartoonni irra hedduu biyya namaa jirta warroota gartee hin deemin obboleeyyiin hin deemin biyyumatee keessa maatii kee guddifadhu jettanii dhaamsa hedduu dhaamaa fi turtan dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi hedduu gorsaa turtanii hedduu gartee dhaamaa fi turtan isinilleen harkaatuma jirti nutilleen harkaatuma jirraa jechuudha waan kana maaliif jennaani arraan tanaa nutis bakka irra jirruu fi waan irra jirruutu nu sossoosu nu dhiibaa kanaatu filannaa biraatti hin dhabne jechuudha nutis gabaabdumatti filannaan biraa waan dhabamee fi deemnee jireenya kanaa jijjiiruu tattaaffannee keessaa bahuu sababa jechuudha bakka takkatti hoggaas rakkattee bakka takkatti hoggaas jabaattee deemtee yaa'u jijjiiramuun kun sababa waan ta'eef jechuudha. Nutis kanaatuutu ergaa isin nutti dhaamaa jirtanillee akka gubbaan tarkaanfannu taasisaa jira waan ta'eef kanaaf dhiifama nu godhaa isinillee asumaanii maaliif jennaan hedduun wajjin. Egaa asumarratti gisee takka dhiifama wajjin warri koomantiilee naafayaa turtan hedduu takka galatoomaa hedduu takkaan isin jaaladhaan isin jaa galatoomaa wallaa hedduu. Maaliif jennaan hedduu beektaa isaan biyya arbaa keessa jiran nutis Sirrii ni beekan waan ta'eef rakkoo biyya san keessa jirtu biyya san keessa dhaqaniifis namaa jijjiiramanii deemaniifis namaa hin dabartu nutu akkana jirraa amata meeqa akkana jirraa kanaaf waan irra dhaabbatanii si gorsaniif qaban jechuudha ifiif keessa jira waan san waan ta'eef jechuudha kanaaf immoo akkuma cabanatti okkolan waan jaaniif isinilleen nutilleen gartee waan kana mee ni yaallaa deemtee tara takka jireenya kana laaluun fooyyeessuun gara keenyattis sababa ta'ee dirqama ta'ee argamee jira jechuudha. Warroonni ammoo ati maan deemnee isii ergitaa isii maali ati maan deemnee warra jettanillee hedduu keessanii jira. Dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaan tana carraan kan dhufe fiizaan kan isiiti. Dubartiidha baay'inaanis deemaa kan jiru jechuudha yeroo ammaan tana carraatu isiidhaaf na dura dursee dhufe malee anilleen kanumaan deemuun ture jechuudha. Isaanii isiidhaa wajjinis ta'e isiidhaa addattis. Garuu ammoo maatii keessa wal dhiisuun bareedaadha har tokkoonis jechuudha. Maaliif jennaani wantoota carraa qabu san wantoota dalagan san yeroo namni tokko biyya namaa keessa taa'ee hojjetu tokko immoo walitti kuusee waan san hojiirra oolcha waan ta'eef jechuudha. Isin eegalaa miti. Liyaannahu irra hedduun keenya biyya namaa keessa yeroo jirru wannummaan itti waan nuti dalaynu bakka irra bu'uu dhabee fi namarratti argatanii fi nama gartee waan san isiniif bakka buusu yookaan isiniif ol kaa'u yookaan isiniif qabee isinii jabeessu dhabuurraa amata meeqa biyya san keessa isiniif fudhataa jechuudha. Silaa qabeenya isin ergitan namni isin ergitan sun maallaqa isinii qabee isinii ol kaa'ee waan isin barbaadan isinii godhe amata dila sanin lakkaawwattan yeroo matti biyya sanarraa hagaltanii jechuudha. Kanaafuu isinilleen yaada muraata keessan guutee
إسراقل شو بيا نمارة أكبر باتل سنتي أجت شو بربانة نم تقولين بيا نما جالتي أصونتي تلك ما تو أفوانتي بيجو خنافو حركة نانيس إفهمه أكيد نقول تنسيس إفهمه سنجتا إسيفهمه رجالتي دواي كبوتني في وكذا لقى يسيل ليتو mana gartee laafa bakka milkii irra gartee rabbi haa dhaabbatanii isiif illee gartee du'aayii godhuudha qabdanidha. Kan dhaamsee kan isiniif dhaamu. Egaa kanarratti ammaan tana guyyaan keenya tikeenni muramee jira. Boru jechuudha guyyaa boru galgala yoo rabbi jee tikeenni kan murame. Kanaafuu nagaan rabbiin si haa geessu ati illeen bakka gaarii mana gaarii kusuma gaarii rabbi si haa dhaabu. Kanaaf wanni gartee gara kiyyatti mufii jirtus yoo jiraate wanni tokko yoo neef gartee garaa keessaa aariidhaan karaa deemuun isin ta'u waan ta'eef imalarra jirta. Imalarra waan jiruuf jecha gaatanaafuu garma qulqulluudhaan addabuu irra jireenyeeti. Garma qulqulluun addabuudhaatu waa hunda jechiinsi anis yoo waa takka ta'e tarii odoo garaa qulqulluun hin dibatis waa takka taate sheenaan nutti hafa waan ta'eef jecha afaytu lillaa inni addabuu qabnu waan ta'eef jecha. Kanaafuu ati illee galatoomii yaada kana fiduu feetiifis. Waan kanatti amma beektaa wanni jiru ni beektaa amma irra hedduun an dirqii waan kana si godhee dirqiidhaan waan kana gartee ilaa hanga ammaatti haa keessa keen fudhatin atis amma waan hin allaffeef maallaqa meeqaa bee maaltu bee laffaatii diratan qaalii abbaa manaa godhuu irraa kan keetu amma si hayyamsise malee keessa kee fadhallee qabaateetti miti jechuudha. Qaalii abbaa manaa godhuu irraa qofa waan kana si hayyamsise. Kanaaf anillee gartee nama jabaa naa taasisu saniif ati ammoo ilaa hanga ammaatti fudhattee waan hin jirreef wayina jechuu barbaadee jaaladhee osoo hin ta'inanis akka kana jechuudha. Akka kanaanis jaaladhee osoo hin ta'in jijjiiramuu barbaanneetuma akka jijjiiramnu fedheetuma maaliif jennaan yeroo jiruun duniyaa tuni isiin sila olumaa gadi yeroo takka ol yeroo takka gadi sababa mana mana gootaa jechuudha. Kanaaf bu'aa beedila san keessa geenye guyyaa irraa kanaan nu goofis alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf jabaadhu wanni isin jiru waan hin jiru gama keetii yoo waan jettu jiraatti carraan keetii. Gama kiyyaa wanni isin jiru maatumatti ajaraan isin jaammadee inni biraan inni isin jiru jirtu. Sitti illee mufadheetiin ture hedduu dila takka saayibiitii iyyatti illee mufadheetiin ture. Silachitu galatooma. Kanaafuu dhiifama nu godhuu keetiif dhiifama naan jettee keessa keetii keessaan jechuudha. Dhiifama naan jechuu keetiif atis guddaa galatoomu bakka gaarii rabbi si haa dhaabu. Kanaaf isinillee dhiifama nu godhaa daawwattoota keenya waan isin balleessine keessatti jechuu barbaanneeti. Egaa kanaaf har'a guyyaa kana ana ammoo har'a gartee fuula kiyyarraa gammachuun hin mul'atu maaliif jennaan bakka duraa san hin ga'u jechuu barbaadeeti. Har'a guyyaan deemsa si geenyaan kophummaa fi wanni silaa namni kophaa jiraatu ni beektanii inni dhadhageemuu eegalee jiraachuu barbaadeeti duruufi. Kanaaf asumaanuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti asumaan isinitti dhaammanna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maya. Akan. Lagi. Maya dah. Maya. Nah, ada yang